Eshi akkam jirtu daawwattoota leensaa inda mul'unaa faamilii nagaa keessanii jirtu fayyaa keessanii yeroo kunoo galata waaqa guyyaan bari'ee barris guyyaanis jijjiirame kinoo waaqa geenye jira waaqaaf haa galatu jirtu fayyaa keessanii sin jalaa badeera nagaa gaafachas akka turtan dhageera nagaa gaafachaa jirtu kinoo amma deebi'eera pirankii wayii hojjechuu barbaannee turre ishiin kun obboleettii kooti. Anillee keessumminatiifan dhufe ishiin obboleettii kooti keessumminatiifan dhufe kaleessa akka tasaa ta'e mi'a waan ta'e qabadheefin dhufe pirankii wayii warra mul'unaa leensaa fi mul'unaa kanarratti hojjechuu barbaanne aniif obboleettiin koo kuni innis maalidhaa nan deema jetti ishiin mi'a koo fudhadhee deema maaliif akkamitti deemta jettee maaliif akkamitti deemtaa jedhanii iskii waan isaan nuun jedhan ilaa nuti hin deemna haa kaatu bakka mi'a koo fudhadhee dhufeera jettiin isaan immoo maal akka jedhanii ilaalla iskii walumaan kan ilaallu qaba. Hordofaati. Piraankiin kunis nu milkaa'amoo nu hin milkaa'u nu duukaa ta'a. Nu hordofaa mandagatiina. Ufaa jiru ilmee iskii waan isaan godhanidha. Ufaa jiru nuti soomdee shaanxaa walii gadee goggoonaa waanuma isaan jedhan ilaalla. Taa'aan jedhu ka'aan jedhu walumaan kan ilaallu. Maal shaantaan jiru? Shaantaa waan ta'e cunneen iyya Amma deemsa. Maal jettaa? Amma taate? Amma kana yaaddeessa. Mul'una? Deemsanii. Dhugaata mul'isa. Koomee? Ijoollee maal taate? Kaleessa abdii waan tureyyuu isatu feenaa fuudhu jedhee amma gara biyyaa galuufani. Akka? Baqqaa. Maal jechuudha? Baqqaa nan deema jedhee. Maali? Nan galaa jettee dhaggeessi na. Maali? Waan ta'e. Eeyyuu. Cunnee. Masiin. Maal ta'a? Innaan boocii fuulli ishii intiniidha shaantaa boondojjiti maali jennaan nan galaa dhaggeessi. Kanaaf dhufte maali? Kanaaf dhufte maali? Kanaaf hin dhufne kaleessa deemee naaf jettee. Kanaaf dhufte moo? Beeku amma Maali si godhe deemas? Maal si godhe? Bakka galuun barbaade gara Maal hojjete? Isaan gadda yoo gadde koo nuti si fuunee galuu hin dandeenye sira'aatanii. Maal hojjete? Maal ta'a? mooyni ittiin galta. Nan taa'ee moggaa lamatti yoo isin taa'ee maal? Maal si godhe qabamoo? bakka na dabbaree. Adda baree. Maal hojjete? Bakka gara maatiyyatti na gaggeessaa. Naga geessisaa maal jechuudha? Ni galta moo teessaa Baay'ee. Amma gara maatii kiyyatti na gaggeessaa. Isa miti gaggeessina garuu akkanatti kakasi gaggeessu. Waan taate himadhuuti. Waan taate himadhu. amma maal goona dha maal gara kamitti gorrosh adeemtu moo maal wulona qabdu si duraan Ati maal dhuftee? ani kadheessa mi'a waan ta'e naaf jettee mi'a fidee fi dhufe Maa boocha reeshi goyi. Wayii waan si godhe qabaan. Maal hojjete booyidha? Mana keeti mana obboleessa keetiitti. Mana keeti maal taate godhe? Maal inni taa'uuti wani maal akkasii maali? Waan si godhe qabamu? Nama si waamee? Nama na waame maatii kiyyatti galuun barbaade. Maatii keetti Kan bira dhufee waggaa tokko haadha fadhinaan jettanii deebi'ee waan na dabbaree gara biyyaatti galuuf. maaltu si dabbara? Maal si dabbara? Na dabbaree. Inni maal taa'ee dhugaa Wanti si kan Lakki bisi lakki. masih maal taate? bakka turii jedhama moo maal si godhe Takkamaa ammas wajjin. Haa bisi baasna deemtee moo maali? ani ijoo baaltaa fide akka waan inni si kakaasetti maal Abdi goye. Kaleessa naa dhuftu maal si jette si wante? kottuti mi'a waachi naaf ni kottetti Naafide dhufeera mi'a. mi'aati Ani kottetti immoo tooftaa kanatti immoo wajjin deebi'uu barbaada. Ishi xiyyeetti immoo dawwallee waan taate immoo xiyyeetti hin qabaanne. Naafuma isheetti sinimu.
Isinannaa duraa taa'ee biraa waggaa tokkoof amma barbaadinaan jettanii ana immoo bakka natti toluu didee bakka karaa haadha kiyyatti galuu barbaada. Ngooyi amma. Ngooyi gaarii. Maali si godhe saree wayi si godhe? Maali si godhe Rakkoo oomoo? waa wallootanii jirtu dura. Rakkoon itti hin jiru. Ammallee egaa piraankiidha. Isin hin jenne piraankiidha. Naa milkaa'eera. Piraankiidha. Kaabiraan jira? Goomuu malee humtuutti namni wal jaalatu, wal kabaju, mucaan isin galtu, isin bira turti. Pirankii ajaa'iba irratti hojjenneera. Jennee kottaa yaada keessa. Wanni keessa keenya biifee keessa keenya hin argine sinachi. Oskineetu. Kaameeraa biifee keessa keenyee shawwanne irraa. Isuma dhugumaa isinitti himuudhaaf bo'oo malee humtuutti namni isaaniitti. Isaan kaleessa wal jaalannee jiran marrannaa nan galatti maaltu natti dhaga'ama. Piraanki. Naa milkaa'eera isin daawwatu. Garuu maaliif beeksisne akkamitti kana yaaddan Amma abdiin dhufnaanii. Namni dhugaa. Yaada kana Yoom kana yaadanii? Abdiin dhufnaan yaada kana yaadee ture. Galgala waliin. Kana yoom kana gurguru. akkuma yaadni. Amma inni yaada kana Isin immoo akka carraa ta'e yaalatti baatanii suuqii jirtu isin suuqii achi. jirtu. Ani abdii immoo kana isin yaadee kun laaptooppii keessa oskinee jirra biifee keessa. Baatun piraantii ta'ee Milkaa'ee jiraan. Naa milkaa'eera. Nu milkaa'eera. baakuma piraantii ta'ee otoo dhugaa ta'ee baay'ee tokko nan haaraa jechuudha. Akka tasaa boodaaf yoo fudhadhe isaan achi suuqii jiru abdii wajjin waliin galee galgala qophaa'ee dhufee jechuudha. Ani garuu kana hin eegnes piraankii bakkee ta'e piraankii jechuudha. Maal jedhama? Inni laallamee. Garuu ani akkasitti yaadne amma nuti gaggeessu qursii nyaannee abbaare. Qursii nyaata milkooftee jirti. Milkoofne. Milkaa'anii jiru. Tolee ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa. Si yaadee jira immoo yaadne mulee kottu hin jirmaanne. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu nageenya badhaadhaa jirtu. Amma kunoo samoona hojiirra jira. Lafa qoffarraa boqqolloo dhaabnaa hojiirra jira. Nuti kanuma hin eegne. Piraankii hojjete mucaan baay'ee nu haastee aarree na fiignee hojii keessaa fiignee dhufnu. Nani deema. Abdiin yoo wal galee boqqolloo dhaabaa ture. Abdiin tumul kan yoo walii gala yoo san dhageedha walii gala natti fakkaata kan baay'ee nama garrama. Daawwattoonni keenya garuu milkaa'anii jiru ijoolleen kuni laayikii godhaati sheerii godhaati koomentii keessatti immoo fakkaati nuyi jabeessaa isiniin jenna. Asumaan abdiin immoo baree ture abdiin immoo baay'ee isin jalaa baree ture amma Abdiin kunoo dhufee jira. Warri abdii fidi jettanis. abdiin kunuuti isa waliin haasa'ame daqiiqaa isin hafuun. Eessattaa viidiyoo namni xumuramu. Maana suuqiin hojiirra jira. Viidiyoo irraa bahuun dirqama miti. Erga masiin dheeree. Eeyyee. Nagaa uma jenneetu. Baay'ee rifadhee na rifadhee. Naa milkaa'eera. Milkaa'ee Isin immoo shee laayit gochuun dagatiin. Haaraa warri taatan. Egaa piraankii seene dhugaan se'e kana milkaa'eeraa fi jira. Like, share, comment Gochuu en dagatina. Haaraa warri taatanis immoo gara wanti keenyaatti Makamaa sinin jennaa. Piraankiin keenyas warattuu Yaada dhaabbatudha. akkamitti fidde? Yaada Yaada abdii argeedha mani yaada kana yaade. Galgala dubbachaa turre. Masiin bakka danda'amtu jechuudha. Amma viidiyoo guyyaa lammaffaa hojjette. Waan ajaa'ibaa Irratti hojjechuu nan yaala. Qabatee. Akka isaan irratti hin naqaa. Abdiin chaanaa nan banattu Chaanalii nan bana. Pirooseesar xumuraa jira. xumuraan jira nan bana. Fiigicharra jira. Naanni dhufe immoo keenya jalatti sheerii ni goonaa. Sheerii gootanii jajjabeessuun barataadha. Barataan immoo hin beektu. Sinin jennaa dhufaa jira. Haala mimmiidhessaa jira. Sinin jennaa. Kanarraan kan hafe subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Warri viidiyoo keenya keessuma piraanki isaan irratti godhan keessuma yoo isinitti tole laayikiidhaan nu agarsiisa. Sinin jenna. Sinin milkaa'eeraa jedha. Viidiyoo biraatiin hanga dhumnutti
Nagaatti turaa. Isiniin jechuun tijirraa. Guyyaa gaarii isiniin jenna. Maskanyoo dhalli. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.